Kam jirtu nagaa keessanii ani Simoodha. Simoo Teekinoorraati. Har'a kan isinii qabadhee dhufe akkamitti feesbuukiin amma fakkeenyaaf gaafa cufamu amma inni fidutti ni eegna. Wanta qal'aaliidha kuni taaptuu connect kan jedhu bichaatti buunanu. Kanaan booda ofuma isaadhaan connectii mallattoo qulfii irra keessarra nuu ka'a jechuudha. Kuni tokkoffaan speedii internetii keenyatti nuu laata. Lamaffaan immoo feesbuukiin kamiyyuu wantoota hundumti isaayyuu gaafa isaan cufamanii nuufi banaa jechuudha. Abbaan barbaade cufa abbaan barbaade dhiisu nuun garuu fayyadamna bilbila keenya irraatii hin cufamu jechuudha. Karaa salphaadhaan kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni chaanaalii keenyaaf maatii hin ta'in ammuma maatii chaanaalii keenyaa ta'an isiniin jedha. Galatoomaa.